رمزي اتي جولي سني وجين دراما دلي دي مون دلي تكتب تنا ديبس انا ديبس جولي سني وجين هندلي نم تو كوجو كو هندلغان نم تو كچا نمني اتي دراما وجين دلي دي نما افري نمني افرنسن اينو في اينو سماتو افرتي اوبسي دي ابي اوبسي نمني دراما اتي وجين دلي دي كيرن نما افري سمان نما افرتي نما فرخم دراما سنرن نما افري خاتي وجين دلي سي وجين نفسي مالي نمسا دي سماتو افرتي اسمع سلاكان خنابلو سنجو فيته جولي مقابرو فيته ومال ابو انما ميدياتي لكان رمزي ني بينا بنو تقول ني بينا يا بليز خنابلو رمزي تو فرته مال رمزي مي جالب صاحب سي رمزي برك سنجي لا جچما تجت جل دي مي غافي سي غافته بر جالب سنا كجي دراما سني نبي نافي جولي ورخون ولين دلينه انا بيسي دلغي جتين امو دراما سني وري جرو نمه هدودا دغيلال مي سيرمان انا ما سدبدا سنك سنجي ايغا غا دراما سبيچا سي تاتي جرسنو اي نفادا وري خيس جروسو سبحان ما فوتي سنجي نفادا غافي سي غافته تودا دابرن اي نفادا چون كيسن مال جو ابلو فادا اكان سنجو فيته سيتو بركيته سيتو كيته جري سلالا لما اكسراتولو جري اما وليها اسي واي خنا دراما ميجر سيو جدلغا ميجر سيو جدلغا هاتن جولي سنجتن مي نفادا جولي تنا اي سل سيغافتو جرابر برسل سيغافتو جرابر اما خبير وين في دي غادي نما في دي غادي بنا في سي قوم جولي تنا ميدي غافا سيدين جليل الرافد جولي نغيسا سيجتو سيتاكي ميغيس مو انيو ناكي ميغيس غافا سيدين جليل الرافد تاني او اتيتو سنا سيتاكي ميغيس مو انيو نرغ غربانا كانون جاي غربادين غدادو in sodatin atin dubbatin jedhera faami siyajeesi suudha sitti kakati amma wanti warri sitti bilbile sitti fide faami dhamo faami miti nama sitti bilbile kottuu dhaqee itti mana sanatti dubbatamaa dha irraa dhaabisite burle baitiya namni turjira suura wajjin faami akkasi godha tanaafu ajandaa ummanni kun oofu hin dhageena warri keessiif deebiti atin dubbatin warri keessiif deebiti السلام عليكم جالبسا ورمزا دي ما فرسو إسان أنا سلام تاديبسا ملء معك والمبيهن رمزي سلام تاديبسي المديراتي السلام عليكم درو رمزي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أجلك أتي مجاديرا بريدا جباخنا خيستو أكان أسو رغوتي المملكة جبدودي جولي مغالا ليدا Ijoollee diree dhawaati. Nama beekumsaas qabu jeetuma yaada. Namni miidiyaa waggaa 6-7 dura beeku namni gaafas yuutuubii qabu amma tiiktookiin wallaala jee yaadu. Haasawa keedaati sarkeetiin jira. Hammaas sarkeetiin jira. Yeroo ati haasoitu. Ati dhugaara dhaabbadhu haasee. Yoo waraanni biraa si duuba jiraatee rakkoon biraa jiraatee dhiibee namni dirqiidhaan miidiyaa kanarra si fideesi waan rabbi sin goone ilmi namaa si godhuu hin danda'u. Haasawwaati kalee haasoitu likkittiin si hordofe. Likkittiin si jala taa'ee si dhageeffadhee dizaayinii haasawoo keetii foormulaa haasawoo keetii waa hunda keetiin ilaale. Yoo rakkoo biraa qabaatte arra dhoysitee rakkoo keessa teessee yoo namni illee si dhaadatee siitu micoota nama qaaballeessu jira as bahii waan kanarraa dhiisisiin jee atii fi waan takka kaboote hin qabdu. Nama sii miti hatti fiti lakki ankalee akkanaaf akkana hojii turree jai nama sanillee firraa dura dhaabbadhu ati hanga dandeessatti gizee haasoitu tasgabbaawaa ta'ee haasa'ee warri hojii kalee daleede wani jidaleedan diraamaadha malee waan badaa miti. Diraamaa abbaa fedhee dalaga. Warri halee hojii diraamaa dalalleen himsiisuu feetanii isin jiin. Abulu hojii dalaguu turre. Ijoollees kalee hojii dalaguu turre. Yoo arra isaa waan micoon tun hin qabne shiran rakka shiran taate nuyis miidiyaa kanarratti akkuma yeroo bakka feene dubbannutti lakki ijoolleen tun micootan hijiba irra kaa'uu jirti jechuu dandeenya si galee. Dhiifama wajjin ati gizee haasoitu ilma dhiiraati mana maakiitii miti bakka feeti hodheete tasgabbaa'ee siirasli qofli taphadhu haase. Yoo immoo rakkoon biraa duuba sanii kasit dhaabbattu taate namni afaan qawweetiin si fidee yoo kasiin dhaabbatu taate rakkoo kanaa keessan jiraa jedhe. Mucaa maamilisitan boo.
Ade mulisi mucaan. Ade maasa mucaan sodaachisa mucaan nageenya isaanii sodaatee jira. Mucaa hollochaa saba. Edallee hollochaa haasoo inni harkaa badaa birricha haasoo jira. Rakkoo guddaa jira waan kana duuba. Dhagaye. Tokkoffaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri jala yana jirtanii warri asirra jirtanii illee wanni isin hubachuu qabdanii teessanii waraqaa seeraatti isin qabdan nagaan jiraataa jirtanii mucaan kun biyya seera qabdu keessa biyya yoo dubartii tuqan ummata arabaa nama fidanii namarra fincaayan. Egalee mucaa kana ammallee isin gochaa jirtan qilletti oofu jirtan. Maaliif jennaan dhugaas haa ta'u sobas haa ta'u suuraan maachii waliin yookaan ammoo inni ka'e suuraan uffata maachitti uffatamu jaalallee waliin uffattudha. Egalee uffanni yaani protokoola tokko qabaa jechuudha. Huccuun adii qamisaan gugurraa. Sigala biraandii akka amma fakkeenyaa fi Itoophiyaa keessattuu namni huccuu biraandii uffatu eenyu Faraanu Sule jaalala mattala. Waliigalee nama yuutuubaraati asitti Faraanu Sule garuu huccuun inni maachi uffatu sun dhalaa hawwisiisuu bareechisuu itti bareeduu dhalaa jaalala qabsiisuu irratti dalagaa. Komentii maal ufta jaalibsa? Huccuun jarri uffatan sun illee Mana wanjeeti. Dhiisi boqollatti dura itti ayyaa haasa'e dhiisi mee nama afaan dubbatinaa. huccuuni Ramzii fi siin uffatan sun huccuu jaalalaati. Ifa nuuf ifa. Inni galee nama kamiifuu ifa jechuudha. Garuu nama tokko yaaduun barbaachisaadha. Maali jennaan mucaan kun yookaan nama isa utubuu achi keessa qabaatu dhabuu danda'a. Nama yookaan biyya seera qabdu jala jiru. Egalee jarri kunni yookaan warra sooshaal miidiyaan illee humna qabna jedhee lafarratti illee humna qaba jedhu. Okay? Jarri amma isaan walitti fiddan kunis sooshaal miidiyaatiin illee warra giiftiis haa ta'u warra biraallee haa ta'u warra isa deeggaru qabaatu danda'a. Mucaa kana akka malee gorsisuu dandeessan, hidha darbisiisuu dandeessan. Amma fakkeenya yoo fudhatte mucaa ijoollee 5 argate san mana hidhaa jira namni waa godhaafii jiru jira feemasiin asirra dubbataafii jiru jira hin jiru jechuudha. Tokko hin jiru. Mucaa kana dhiistanii ajandaa keessan kan duraan qabattanis haa ta'u waan amma dhufus haa ta'u itti oofuu yoo isinirraa tole itti oofuudha malee garuu ani mucaa fiddanii asirratti waa hedduu haasofsiisuun afaan baasisiisuun kun bareedaatti fakkaatu. Maaliif jennaan namni gaafuma badee jiru nagaa qaba. Gaafa ammoo mana hidhaa seene kun akkuma mucaa abbaa ijoollee 5 san mana hidhaa ta'a jechuudha. Gara jarri kun ammoo beekamaadha. Warra sooshaal miidiyaan illee humna qabu. Warra haasaa illee Oromoon yoo kijibanis yoo dhugaa fidanis yoo udaan saanaa irra fidanis yoo udaan saanaa irra fidanis komentii kee qofaa miti jan qabdu fiifi. Yoo udaan fidanis yoo dhuufanii fidanii Oromoo taaptaap godhaa jiranis warra udaan isaaniitti gannee taaptaap goonu nu. Sini galee nuyyuu nu gabroofatanii taaptaap nu goosisan jechuudha. Udaan yoo fidan amma aslii yoo fide makii yoo fide taaptaap gote Oromoon dhugaan jiru kan akkanatti doorsisa akkanaa jira yoo jedhamu mucaa gadalii naquu danda'a waan ta'eef dhugaa rabbii dubbanna waan ta'eef. Sigalee dhugaan ilma ribbooti ilmoo rabbiiti jedhan. So kanaafuu mucaa kana akkana gochuu baattanii bareedaa laal galatoomii abarsoo galatoomii yaadni keessirri laal amma mucaa kana ni garta amma haasawa inni edaasee fi kan amma haasoo jiru ban nama kanaas riyaalitii fuula namaarraa ulaaltee nu hubatta bar sodaachisa yookaan gartee miira mucaa san taa'ee viidiyoo banatee edetti haasoo gulaaltee hedduu garaana nyaatan amma hedduun haasoo amma asirratti jechuutti illee jaalibsaa ol galcha malee ani sarraa dubbii fuudhuun barbaada yemmar akka duubaa garte dhufe dhibbatti ragaadha ammoo kana ragaa wani baa kalee ammoo mucaa san wal beekan saahiba isaati fi mana banatee irraan dubbanne mucaa sanii dawwalee dhoorkine mana mucaa sanii dhaatees hin dhufne ifi fachi dhaqee jechuudha. Sigalee kan ammoo ragaan jirus hujuma inni hojjeteetu isarra ragaa baa kanaafuu achirratti yoo argite ta'e akka inni waan badaan dubbanneef quba afaan kaayyattee kolfaa turte isiin akkas jechuun hamiira namaa keessatti dhoorguudha. Sigalee dhugaa dubbachuuf. Kuba afaan kaayattee kolfaa turte jechuudha. Kuba akkanatti afaan kaayattee makiin itti kolfaa turte akka mucaa waan badaan dubbanne. So kanaafuu wanni daqiiqaa takka barsaa isiniin gargaara daqiiqaa takka naa kanna. Dabbar. Akkana goobas galatooma nama hedduu as jira. Ani beekta dhugaa dubbachuudhaaf duraan dursee mucaa kana baay'ee ani ni dinqisiifadha ni ajaa'ibsiifadha. Maaliifin siin jaa nu caalaa nama maayikii dhiyaatu nu caalaa nama dubbitanaas beeku nama waliin jiraate. Toltu nama kanaatti famtu nama kanaa namni himuu fi himachuus danda'a. Dabbal. Koo ibsaa daqiiqaa kam fudhadhaa yoo inni ajoo hin taane wanta hubata rakkoon qabu. Obsi dubbachuun duratti ilaali. Ati dubbachuun duratti ayyoomiin qabama. Okay.
Aha, itu dia bina kana rakon ka buang magan dari rawan teh bisa dia bina. Ya tak kita Ana dua bujana kamu besi sambota itu ta. Rakon ka buka kete dia bina magan dari jurut tu bina. Ifa yo berbadi male. Wani ngecu berbadi ani mucani. Amara ko amma jalana. Amma wal magala tu wani gudan juru mai ni mucara. Gurbang ko ni nama kabe duduban na kabe. Nama malaka na dorise, nama umna na dorise, nama akas na gode hinduban tok. Lamma fa. Maikina kanan na mite, kanan na ganti, kanan na hatte, kanan na samte, hinduban ni lama. Na dukuba na Abo baga bu. asirratti waan takkaa jira laal. Arboma da kun. Oromoon maal jette ni beekta? Oromoon maal jette? Qoymee bareedduti. Oromoo waan jette ijji gaara duubatti humaan agarre tamutaan if keessaa fuudhaniitti maaqmaa qaabeef. Ijji gaara duubatti humaan agarre tamutaan if keessaa fuudhaniitti. Dubbiin micoota na wajji ol qabatee deemu. Dubbii ulfaataa ta'a. Yoo asumatti Oromummaan guutuun beekee jala dhaabbate malee dubbii ulfaataa ta'a. Mucaan kun kakalee akkasitti mucaa kana haasawaa wallaalchise. Wallaala miidiyaati miti. Bar namni tokko tokko yoo guyyaa keessaa fidanii bilbilatti kennan dhuga haasawaa ni wallaala. Namni ammoo waggaa jaha dura yuutuubarii kan mucaa kanaati. Mucaa waggaa jaha dura miidiyaa beekee yuutuubii fayyadamuu ture. Edda hollatee haasuu inni harkaa badee if wallaalee koomentiin guutuu miskiina dhiisaa hejjisiise. Waan sila haasawa muuniin haasawa yoo jee waan sani. Fakkeenyaaf kaleessa wal jaalachuu turuu isaanii kana haadiidhaa mire kalee waliin jaalanne ji. Kalee waliin beeynu ji. Kalee waluma garre qofa ji ijaariiti waan afaan kaayame gisiiniin dubbadda jiru mucaan kun akkasitti afaan haasa'uu dhabe. Kalee saahiba wajjin turanii jalarraa hanga gubbaatti haasa'uu danda'u. Beeki namni waan dhugaa takka gisee haasa'u sirriitti siirasliit haasa'uu danda'a. Haasonni dhugaa gisee si haasa'unii fi haasonni sobaa gisee si haasa'un fakkeessaadhaa siif adda ba'a. Mucaa dubbiin afaanii dhumte. Eda uuma ji'uu dhabe. Mucaan teesseetumatti qofaltii uuma ji'uu dhabe. Waliin jaalannee afaan hun jaalu. Mucuma kalee uffata Mee daddabnee dabbatanii tokkummaa kan jarraadha tokkummaadhaan soorata. dubbatu. Hayyee anaatu dubbata. Na dhaggeeffadha dubbii hafarsoon dubbate saniin keessa deebuu barbaada. Jara keenya laal seerri biyya Masriidha. Seera ulfaataadha. Dubartii xuuxee taanaan arabni dhufee akkana gurra si qabee akka bashoo kana sararraasee gara barbaade si dhabamsiisa jaan. Mucaa takka tanaatu sodaan itti jira. Kana booda mucaa asirrallee hin fidina. Yeroo jalqabaatiif ani yuutuubii jaalallee hiyyaa wajjin yuutuubii banadheetiin jira. Gartee kunoo kanatti viidiyoo tiyya san yuutuubii sanarraa kaasayattee na doorsisaa jirti. Manatti hanga manaatitti illee natti dhufte je'ee namni himatee suuraa duraan gartee wajjin ka'an kana hunda namaaf raabsee akka ijoolleen dhuftee ajandaa godhattu namni godhe ummatuma mucaa kanaati ramziidha jara keenya dhugaan dhugaa bara. Suuraa san hunda ergee namni dubbii tana dura kaase isuma namni yuutuubii ani gartee jaalallee hiyyaa wajjin banadheetiin jira. Kaniin sii wajjin hojjedhe kaasiyattee tawanni godhaa turte matuma isaa isumaatuutu waan kana hunda baase garuu ammatti dhaqanii doorsisanii jiran. Biyya Masrii jechuun akka Suudii kanaa miti. Biyya seera qabdu. Wallahi dubartii dubbattee yannaan mataa keessa si dhooyti yan Masriin. Kanumaafuu mucaan sodaatee jira sodaatee jira. Nama kana ni bitamin jiru ni doorsisan. Kana booda maqaa makkii hin dhahin jaaniin uummanni beekamtii qaban feemasa. Kana booda maqaa makkiin hin dhahin jaaniin dhaggeeffadha. Makkiin kana dura maal jette ilma habootiyyaatii jette. Amma kaleessa immoo yuutuubii waliin hojjechaa turree jan kunuu kijiba guddaadha. Takka kunuu soba jechuudha. Achumarraa seegalee soba malee wanni dhugaa takka hin jirtu. Mucaallee doorsisaa jiranii mucaan waan irra laalan hin qabu. Mucaallee dhiisaadha. Isiin ammoo akka godhanii mucaa fidanii wanni godhaa turanii sanumaafuu wanni jiraanii jirti. Suuraa miciyyoollee namni baase mucuma kana dhiisa haa jiraatu miskiinni. Har'a osoo biyya biraa keessa jiraate wallahi mucaan kun waa hedduu dubbate waan itti jiru san hunda ofirraa dubbachuu danda'a. Achi keessatti hin dhiisan. Jarri kun beekamtii qaban. Achi keessatti garte gareen tun jechuun gareen makkiifaan Mubaarak maal godhaa turan ni beektan. Mubaarak silaa beekamtii qabu. Hanga manaatitti itti dhaqaa turanii bar Mubaaraki aslii fi makkiin faan jechuun. Fatiyaa tana maal akka godhan ni beektan. Akkasi jarri diktaatara sanumaafuu dhiisaa miskiinni haa jiraatu garuu wanni hundi soba wal jaalatan waliin turanii waliin turan. Siniif galaa miti.
namni waliin Akkas soora. Too beemee ata. uffata bifa takka uffatee wajjin السلام deemu. عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Silaati faarsee bulaa otuma dennuti otuma beeynuti carraasii kanneen. جالديوس مال تاتي أنا ما تكو فارتين بلو أنا طلع عليك أنا ما تكو فارت أنا بابا مكدد تري بفرار أورغام. هاي. Itti fufee ayyee ati obboleessa jaaldayyuu silaayi. Akkasuma ta'e bareedu obboleessa jaaldayyuus yani rakkoon qabu. Wanni isin irra jirtan illee as jaalleen turre waa xiqqoo xiqqoo dhageenne. Inshaallah gara hundattuu rabbi keenya godhu. Mucaallee edam tarbii godhanna fakkaate mucaa akkasimi feesbuuk irratti argani. Yes. Mucaan miira sodaatiin haasa'u ture jiraame. Akkasi rabbi keenya godhu beektaa akkuma jedhani warri kaayiroo kun badhaadhaa irraa of eeguudha. Mucaan moo amma agartanii suuraa ol baasee maali kana dhiisa. Suuraa yuutuub irraa fidanii yuutuub irraa fidan. Maaliif mucaan rakkoo biraa keessa suuraa isaa ol baasettanii yoo isin isirratti duulta rakkoo. Dhiifama akka jechuu kiyyaafillee. No, mucaan booda mana dhaatti fuudhanii darban bifti uummanni hin jiraame. Akkasii rabbi haa laaffisu. Gara jirutti deemaa isin wajjirra isuma dhageeffannaa jechuu barbaadeetti obboleessa Jaldayyuus. Ayyee jabaadha. Akkasii Aqilee wee waan yaada kanatti qabdanii isoo anillee irraa ba'uufi. Aboo yaada maal kan nannaa miti yaadni hin jiruuti yaada gizee biraa kan nannaati amma yoo barbaadde mana kee cufadhu. Yalla ya sirriitti haa ta'u nagaan jiraadha. Asirratti haa ta'u.